Dhaabbanni investimentii Giruuppii Adaamaa raawwii hojii bara 2018 qorachuun karoora bara 2019 irratti miseensota isaa waliin mari'ate. Marii kana irratti raawwii hojii fi gabaasa bara kanaa irratti ibsi kan kenname yoo ta'u, milkaa'inoota gurguddoo galmaa'anii fi qormaatilee mul'atan irratti bal'inaan mari'atameera. Raawwii hojii bara 2018 fi karoora bara 2019 kan dhiyeessan hojii gaggeessaan dhaabbata investimentii Giruuppii Adaamaa obbo Buzunaa Girmaa humna sirna bittaa fi faayinaansii dileessuu, oomisha guddisuu, dhiyeessii dabaluun haala gabaa tasgabbeessuu, intarpiraayizoota keessoo irratti hojjechuu fi oomisha alaa galan kan biyya keessaan bakka buusuun bu'aan gaarii argamu himan. Egaa bara 2018 raawwiin keessatti milkii gurguddaa jira jechuudha. Akka jirutti hangamamame tokkoffaa dhaabbanni kuni humna diinagdee magaalaa kanaa ta'uusaa akka hojii ijoo guddaatti jechuudha. Keessumaa bu'uura misoomatiin wal qabatee ijaarsaan wal qabatee piroojeektii meegaa piroojeektii gurguddoon milkaa'anii jiru. Yaaddama isaanirraa ka'anii bulchiinsi magaalaas imaanaa guddaadhaan dhaabbata kanatti kenne. Meegaa piroojeektoonni kun milkaa'anii jiru. Siitii areenaa akka fakkeenyatti fudhachuu hin dandeenya. Milkaa'ina kooriidarii akka fakkeenyatti fudhachuu hin dandeenya. Piroojeektii qayyandoodee fi piroojeektoota baay'ee yeroo qabameefitti baasii xiqqeessuudhaan xumuramuu isaanii. Dhaabbatichi egeree magaalichaa utubuu keessatti gahee olaanaa qabu irratti hundaa'uudhaan dandeettii raawwachiisummaa fi teekinooloojiidhaan akka cimuu fi ciminaan kan hojjetamu ta'uu simaniiru. Akka dhaabbata misoomaatti jechuudha cimsuu akka qabu dabalataan immoo hojiilee haaraa irratti karoorfatee hojii humna magaalaa dabaluu danda'u, bu'aa qabeessummaa dabaluu danda'u, karoora of danda'u keessatti of laaluudhaan hojii bara dhufuu raawwachuu danda'u. Karoorris akkasumatti ilaaltame. Kantiibaan magaalaa Adaamaa fi walitti qabaan dhaabbata investimentii Giruuppii Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee dhaabbatichi misooma dinagdee magaalichaa si'eessuu keessatti gahee olaanaa ba'achaa jira jedhani. Akka waliigalaatti damee hunda keessatti kaka'umsumna namaa yeroodhaa yerootti jiru akka fooyyee tokkotti ilaaluu dandeenya jechuudha. Kana sirriitti cimsachuudha. Yeroo hojii dabalaniis hojjechuun aadeeffamaa dhufuusaa dabalataan humni namaa damee hunda keessattuu yeroodhaa yerootti ba'aa dhufuun hojii akka cimina tokkotti ilaaluu dandeenyudha jechuudha. Ibin aadaa hojii fooyyessuu irrattis ofirra darbanii wal dorgommiin kontiraaktaroota magaalaa keessa jiran waliin, kontiraaktaroota piraayiveet ala jiran waliin aadaa hojii naannoo san jiru puush gochuudhaaf fi advaanteejiin magaalli immoo akka irraa argatu gochuu irratti yaaliin jiru abdachiisaadha jechuudha. Kana akka ciminaatti ilaaluu dandeenya. Bu'aa bahii sirna bittaa qajeelfama mootummaa idilee jiru iddoo nu rakkisetti diinagdeen magaalichaa akka nu dhabne humna tokko ta'e karaa rakkoolee battalaa dafanii hiikuu keessatti akka meeshaa tokkotti diinagdee magaalichaa si'eessuu keessatti gahee guddaa taphataa jira. Dhaabbatichi hundeeffama isaa yeroo gabaabaan hojiilee gurguddaa hojjechaa kan jiru ta'uu ibsanii caalmaatti gahoomee akka hojjetuu fi inisheetiivota garaagaraa hojiirra oolchuun fayyadamummaa uummataaf akka ooluuf qaamni dhimmi ilaallatu gahee isaa ba'achuu akka qabus dhaamaniiru. Oomishni kontinees gabaa keessa jiraachuun aannaniin waan yeroo ayyaanaa gargaraa olaallu kunis akka bu'aa waliigalaatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Sirni humna namaa keenya bulchiinsi humna namaa keenya sakatta'amuu qabaa jedhee ilaalaa jechuudha. Sirriitti dameen hunduu. Dameen konistirakshinii qulqullina ijaarsatiin hojii hojjetuun dameen kamuu of danda'uu qabaa, fayyaalummaa isaa eeguu qabaa kan jedhu jechuudha waliigalaanii.